السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتو دافي هردفتو تكينا جرجرتو بغجراتني سنين جرا كبجمتو دافي هردفتو تكينا ديبي رفيت نين جرا جتودا وروني مالين رفته مال كبتير رفته جتري نيجتا جرتاني سيجودا وانت كبدي سنين رفه أكما فيديو دينغا تغادي ستكورات جتودا بوليتين تيا تكا سغالينا كابدي سغالي سي سنين لي سندغي فكيسه توري جتودا غرو موتو يو سغالي سوني سغالي روزاتي jechaa turtanii jechuudha. Namoonni baay'een sagalee roozaati sagaleen tun sagalee roozaati jechaa turtanii jechuudha. Komantii tanallee baay'ee jala deemee hin dubbisu ni beeytanii. Baay'ee jala deemee hin dubbisu jechuudha. Sagaleen tun sagalee roozaati jechaa turtanii jechuudha. Ani garuu sagaleen suni sagalee roozaati miti. Dhibbaan dhibbatti sagaleen suni garuu sagalee mucattiitii fi sagaleen roozaa wal fakkaatanii haga walitti ni dhiyaatanii jechuudha. Garuu mootu sagaleen ta roozaati miti isin jechuu barbaadeeti. Wallaahi billaahi dhibbaan dhibbatti sagaleen suni sagalee roozaati miti jechuudha. Garuu sagalee roozaatis dhageeffadhee sagalee mucattii saniitis akkana wal bira qabee isiniyyuu shakkii wayina keessatti uumtanii dhageeffadhee jechuudha. Maraafuyyuu sagaleen sun sagalee roozaatii miti isin jechuu barbaadeeti walumaa galatti jechuudha. Warroonni akkas jettanis osoo sagaleen sun sagalee roozaa taate bareeda tureeyyuu garuu sagalee roozaatii miti. Galatooma warroonni kophaa tantee hin deemin bakki masaniyyuu hin dhaqinii hin deemin gara takkayyuu hin deemin naan jettanis baay'ee takkanaa galatoomaa isiniin jedha. An garuu waadaa seenee qabaa waadaa seene san du'us jiraadhus wanti rabbiin ganama natti qaddaree eessatti iyyuu narraa hin ooltu jechuudha. As jiraadhee asii deemee mooyyelee jiraadhee bakka fedhe yoo jiraadhee jechuudha. Wanti rabbiin ganama natti qaddaree wanti rabbiin ganama katabee bakka fedhe yoo jiraadhee narraa hin ooltu jechuudha. Kanaafuu iyyuu nam takkatti illee himaa hittiniin hin jiru jechuudha. Tawakkaltu Allah jedhee rabbii kiyya qabadhee imala kiyya karaa bu'eetiniin jira isiniin jedha du'aayinaa godhaa isiniin jira. Maraafiyyuu kun amma akkuma argitatti mana kiyya irraa baheetiniin deemaa jira jechuudha. Gara Shaashamanneetti deemee Shaashamannee irraa makiinaa qabadhee jira gara mooyyeleetti deemaa jechuudha. Nam takkatti iyyuu himaatiniin. Har'aan tanaa akkuma argitanitti eessa jira Shaashamannee jira jechuudha. Sa'aatiin tun saamee qabeetanii halkan bariisaa sa'aatii 10 jechuudha. Deemta sa'a tanaan maal goota kophaa danda'e jechuu keessa didhoolu jechuudha. Imala deemaa jira gara mooyyeleetti deemu jira jechuudha. Maaliif akkasiiti Allah waan kana rabbiin dhugaa haa godhu rabbiin isima haa godhu namoota inshallah waan kana rabbiin dhugaa haa godhu bariisaa 10 inshallah du'aa'ii godha rabbiin waan maraan halaafisu du'aa'ii godha waan qabe haga galmaan ga'utti hin dhiisu inshallah. Du'aayin na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa manna haaratti deemaa jira jechuudha. Akkuma argitanitti kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa makiinaa keessa seenee jira. Makiinaa argaddeetiniin jira. Karaa nagaa rabbiin isaa oofuu rabbiin isaa hamilkeessu jira du'aayinaa godha. Makiinaa nama takka keessa hin jiru. Warra tikeetiin muratee bulee jira jedhanii jara eegaa jiran dammoo tikeetiin muradhee hin bulle maaliifi Shaashamannee dafee hin dhufne jechuudha. Gizee dhufettis tikeetii muratuu natti hin tolle halkanirra dhufe waan ta'eef jechuudha. Inni akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya du'aayinaa godhaa isiniin jira inshaallah. Wanti kun akka dhugaa ta'u jechuudha. Du'aayii godhaa isiniin jedha akkuma argitanitti mana makiinaa keessa jira. Ganaa ganama sa'aatii meeqanii beektanii? Ganaa ganama sa'aatii 10 jechuudha. Subii yoo yaabbatan malee makiinaan hin argamu. Tikeetillee muradheetiniin jira. Du'aayinaa godhaa rabbi isaa milkeessu rabbi hamtu sirraa qabu jira du'aayinaa godhaa. Kophaa tantii hin deemin godhuun naan jettanis wanti rabbi jedheen ooltu namaa wajjin deemanis kophaa deemanis jechuudha. Wanti rabbi jedheen ooltu inshaallah du'aayii godhaa du'aayiin nu cinaa dhaabbadhaa inshaallah. Maal isin jechuu barbaadeeti? Roozaa argu malee bakki isin jirtu san irra gahu malee hin dhiisu inshaallah. Akkuma dura waadaa seenetti waadaa san bakkaan ni gahu rabbi jedhee. Nagaan naa tura du'aayinaa godhaa. Karaa gizee deemu viidiyoo waraabaa deema inshaallah. Waan irra gahee waa maraayyuu isin biraan gahaa deema. Du'aayinaa gochuun dagatina nagaan naa. Akkuma argitanitti kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa Shaashamannee keessaa bahuuf deemaa jirra jechuudha. Makiinaa illee nama guddatee jira bahee jira. Shaashamannee keessaa bahaa jira jechuudha. Amma xiqqoo lafti mari'ee jira. Lafti hiikee jira. Kun makiinaan keessa ni argitanii? Makiinaan keessa ni dukkana.
يا خناب درمتو قافن خوبافي نقبي هرك خويوني ناني قفي قافا جبنا مني ولا سانك في سيكو فابتين تو رحمن ستين دفي الله يا ربي قاري رحمن رحيم يا باري الله وحمد طلجا أرجع موتي توكيجا الله يا ربي قاري رحمن رحيم يا باري الله وحمد طلجا أرجع موتي توكيجا شكرتي سي فارسا إمي مانيس نهودة إسلامتا وخيا وكوني فيم يا دادة طولك يا ربي خوي مفتو دبادة نيماتي مالهين أركني في لدي طولك يا ربي خوي مفتو دبادة نيماتي مالهين أركني في لدي مكاخي تشتورو هي تورقوا دمنينو بلا شي دي مرمي أوا indalindalane maltu singkitawa kalbini ni fatu zikri te halawa kalbini ni fatu zikri te halawa makakhi tu shituru hiturgawa demninu bila shidei marami awa indalindalane maltu singkitawa kalbini ni fatu zikri te halawa kalbini ni fatu zikri te halawa Alkani guya butu ruhi wasin dagatu si kacuni ya manang gamajuhan arkatu si arkuni ya rahman gamajuhan kutampu si arkuni ya rahman gamajuhan kutampu kan sirra fagati sitti gali duida walhin arku sadon hiriyan sagada samun himbogotu hukunu mayada gammachu gurgure rakina barbodo Allah ya Rabbi dari Rahman Rahim ya Bari Allah wa humda tolja arja muti tokicho Allah ya Rabbi Gari Rahman Rahim ya Bari Allah wa humda tolja arja muti tokicho Kurtumi bishantako Adabasun hingtatu Mukhninis biye male Dandahin jiratu Hitakama khutirra ya khanati bihatu Rahmatakhi yondabi Onnintu dohatu Hitakama khutirra ya khanati bihatu Rahmatakhi yondabi Onnintu dohatu أوين المنام بر جنة دالو قرو جنة نينوسي أركو الرجالو فرانا فاقسين خاتمة كان طولو أكام فولا خيسان آخر سلالو أكام فولا خيسان آخر سلالو أوين المنام بر جنة دالو قرو جنة نينوسي أركو الرجالو فرانا فاقسين خاتمة كان طولو أكام فولا خيسان آخر سلالو أكام فولا خيسان آخر سلالو Alkani guya butu ruhi wasin dagatu si kacuni ya manang gamajuhan arkatu si arkuni ya rahman gamajuhan kutampu si arkuni ya rahman gamajuhan kutampu
أنا أبدي موري جيرو دنيا ترى رحمني خير في ونداجي جيرا Hambin teti yomu ya muti wa mara akaya de uli arkate si bira Allah ya Rabbi gari Rahman Rahim ya Bari Allah wa hundatul cha arja muti tokicho Allah ya Rabbi gari Rahman Rahim ya Bari Allah arja muti tokicho dibena matira qobatona bafte rakina lubuto sikofati himate kalbintu yadasi lakau Oson hime fitin Rahman nafdir mate Kalbin tu yadasi lakau egalte Oson hime fitin Rahman naf arjumte Ya khankin hinkam ne ilahi ya gari Rahmat akhitirana fisko diri Gammachun nafairo ko hunda furi Gammachun nafairo ko hunda furi Namni ningafadhe hundinu Ya rumaf gara naflafa Gafa dadhabe hifate Nan ode hula sajufa Wan ati naflate lale Gubate gari ni hinafa Rahman nizala lam turu Ilahi wadudu khikofa Allah ya Rabbi gari Rahman Rahim ya Bari Allah wa hundatul cha arja muti tokicho Allah ya Rabbi gari Rahman Rahim ya Bari Allah wa hundatul cha arja muti Melhoradinho. hordoftoota keenya mooyyalee ga'ee jira jechuudha. Amma seensa irra jirra. Welcome mooyyalee jechuun deemnaan qeebatu si ga'ine inshallah akka rabbi na milkeessu rabbi na milkeessu nama milkiin galuu rabbi na haa godhuu rabbi na godhaa isiniin jedha. Aduu itanaaf ga'ee jechuudha. Karaan ni fagaata maraakuyyuu.
uummata karaa deemuu danda'anii karaan mooyyelee nama sodaachisaa jechuudha. Rabbiin nu haa tiisu.